فيه سرنا آدم. Jirra jirtuu hordoftoota Abuzeetuubii nagaaf jaalalli rabbii bakka itti hundatti isiniif hawayyatu anaa dhufuu baga nagaan dhuftani. Namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkuma piikcharii irratti argaa jirtan ija siraa yookiin daantelii qabadhee isinii dhufeen jira. Kanaaf mana keenya keessa teenyee haala salphaa fi yeroo salphaa keessatti hojjechuu dandeenya. Wantoota mana miidhagsan keessaa tokko daantelii yookaan hojii harkaati. Kanaaf yeroo tokko boqonnaa yeroo qabnutti yookaan immoo yeroo firii jirrutti mana madaamis ta'e iddoo garaagaraatti hojjechuu dandeenya. Namoonni tokko kirrii akkamitti argannaa yookaan immoo diizaanii akkamitti barachuu dandeenya. Akkasuma ija siraa akkamitti barachuu dandeenya kanneen jettan yoo jiraattan haala salphaan barachuu dandeessu. Sarchii gootanii jechuudha YouTube irratti maaliif yeroo kanatti YouTube irraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Akkuma mana barumsaatti wantoota barbaannu kamiyyuu sarchii goonee haala salphaa ta'een ilaallee barachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf immoo diizaanii biraa yoo barbaaddan isiniif eeruu danda'a. Akkasumas kirrii akkamitti argachuu dandeenya namoonni jettan jirtu. Tarii kirrii Itoophiyaa ijoollee Saawudii Arabiyaa jirtanii fi Dubaay jirtan kirrii Itoophiyaa argachuu dandeessu. Nyargani taanaan immoo kirriin biyya Arabaa jira. Fakkeenya daantelii xiqqaa kana kirrii biyya Arabaatiin hojjedhe. Baay'ee bareeda garuu baay'ee isaa namaaf hin ajajamu kirrii isaanii akka kirrii biyya keenyaa sana miti. Akkasumas baay'ee qircicceedha baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Kana waan ta'eef malee isin jalqaba daantelii baruu barbaaddan taanaan kirruma argattee itti fayyadamtanii isa sana diizaayinii garaagaraa yookaan immoo akkaataa itti hidhamu saayizii isaa maaloo isaa kana yoo barattan yeroo biyya keessanitti deebitan kirrii barbaaddan sanaa yookaan immoo diizaayinii barbaaddan sanaan hojjechuu dandeessu. Kanaaf kana barachuun immoo baasii guddaa akkuma beekamu hojii siraa duraan gatii isaa baay'ee salphaadha. Yeroo kanatti immoo akkuma jireenyi waan ta'u hundaayyuu dabalee gatii isaas baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Kanaaf yeroo qabdan kanatti asumaan akka barattan abdiin qaba. Yookaan immoo diizaayinii garaagaraa kanneen barbaadan yoo jiraatan isinii kaasuu danda'a. Akkasumas namoonni tokko akkamitti argachuu dandeenya haala kamiin maatii keenyaaf ajajuu dandeenya kanneen jirtu. Kanneen immoo ajajattanii fudhattanis jirtu. Kanaaf namoonni barbaadan yoo jiraatan asumaan karaa keessatti nu dubbistanii iddoo jedhamee fi yeroo jedhametti isinii ajajamuu danda'a. Karaa biyyaatiin jechuudha. Karaa asii osoo hin taane karaa Itoophiyaa keessa fudhachuu dandeessu. Anna kana waan ta'eef jabaadhaa yeroo qabdanitti hojii garaagaraa yookaan immoo barumsas taanaan wantoota isinii mijatu yookaan wantoota naannoo keessatti argattan hojjechuu dandeessan yeroo mana madaa'umii jirtan kanatti itti fayyadamuu qabdu yerootti akka yeroo isin itti fayyadamne isiniin jechuu barbaada. Dubaroonni immoo yeroo baay'ee mana babbareessuuf itti gaafatamummaan kan keessanii. Kanaaf immoo baasirraa baraaruuf yeroo qabdan kanatti barachuu qabdu isiniin jechuun barbaada. Anna kana fakkaataa viidiyoon kiyya guyyaa har'aa yoo isinitti tole immoo laayik sheer gochuun akkasumas yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Diizaayinii muraasa isaa isiniif hanqaa keessaa akka isinitti tole lakkoofsa filachuu dandeessu. Akkasumas daantelii matoobii fi daantelii daabbootti uwwifamu akkasuma immoo daantelii wambarii garaagaraa fi yookaan soofaa sinirratti uwwifamus jira jechuudha. Kanaaf diizaayinii barbaaddan yoo jiraate yookaan diizaayinii kaasuu isin rakkisu yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa.